Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Sabrii Miidiyaa. Akkuma beekamu yeroo ammaa haalli biyya keessa jiru hedduu rakkisaadha. Intarneetiin jiru bakka garaagaraatti sochiilee jiran namni wal quban qabu. Information akka waliif qoodan intarneetis haala kamiin akka fayyadamuu dandeenyu wanta akka yaalaa turre haala itti intarneetiin fayyadamuu danda'u. Kanaaf haala takka waan milkoonee nuuf fakkaata. Bakka takkatti namoonni itti fayyadamanis ni jiru na fakkaata. Hala kulli haal namootu ni ilaala. Application haaraa jira. Application sana akka itti fayyadaman barbaana. Direct karaa ergaa kiyya karraatu sun dabrin dura namoonni channel keenyaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe akka nu gootan kabajaan isin gaafadha. Haala itti subscribe gootan YouTube keessan seentu bakka search jiru kanatti Sabrii Media ittan erga balessan yoo search gootan haala kanaan ni dhufa. Subscribe bakka jiru kan tuutan san booda mallattoo isa cina argamu kana mallattoo gurra lama ka fakkaatu ka qabu kana gochuu qaastan Programni keenya qophiin yeroo mare gadadhiisnu direct isiniif dhufa bakka jirtanitti. Kanaaf haala kanaan nu hordofaa jecha kabajaan isin gaafanna. Amma direct bakka ergaa keenya ka guyyaa har'aatti akkuu dabarru haala kamiin internet biyya keessaa erga ka cufame kan itti fayyadamuu danda'a warri biyya keessa jiru ka jedhu wanta akka isin garsiisuu barbaanne direct dura dursoon applicationii download godhanna. Applicationichi maqaan isaa Your Freedom jama as keessatti bakka search jiru kanarra Your Freedom jennee barreessina. Your Freedom client. Your Freedom VPN client free net ka jiru kana download godhanna. Install. Erga tuyne booda install bakka jiru erga tuyne booda ni eeyna haala in hanga inni download nuuf godhu. Keessattuu warri biyya jiran networkin rakkisaa waan ta'eef dafee download isiniif ta'uu diduu mala. Kanaafuu obsaan eeggattu hanga inni download godhee isinii xumuru. Maqaa kanaanis applicationii karaa jiraachuu malu. So applicationii kana akkamii adda baafanna? Hanga ammaatti namoonni miiliyoona 10 ol 10 million plus download godhanii itti fayyadamaa jiran akkasitti adda baafachuu dandeenya. Ka wal fakkaata akka nurraaf hin taane. Okay, download erga nuuf ta'e booda open jennaan. Okay, asirratti cancel. Hogguu haala kanaan nuuf dhufee bakka gama jalaa kanatti barreeffama lamaa jira. Configure fi start connection ka jiru kana start jennaani. Okay. Kabajamtoota hordoftoota keenya video kana waliif share godhaa. Namoota bakka jirtanitti waliif dhaamuudhaan haala qunnamuu dandeessanii warra biyya keessa jiruuf bilbilaanis ta'e information kana akka waliif qoodan jechuun yeroo ammaatti bakka broadbandiin jirutti ni dalaga. Wi-Fi ni dalaga warra biyya keessa jiruuf bakka Wi-Fi jiru dhaqanii application kana erga download godhatan booda itti fayyadamuu danda'an. San malees nam tokko download yoo godhate si sharein extender application garagaraati walii dabarsuu ni danda'ani. Haala kana hedduus waan rakkisuun ittiin fakkaatu namoonni takka bakka Wi-Fi hoteelotaas ta'uu mala restaurantii dhaqanii application kana erga download godhatan booda waliif dabarsanii akkas haala saniin fayyadamuu ni danda'u. Amma connect nuuf ta'ee jira. Haala kanaan connect nuuf ta'ee jira application keenya. Erga inni application keenya download ta'e or connect nuuf godhee booda waan barbaadan keessa seenanii fayyadamuu ni danda'an. Video kana share like waliif godha. Share waliif godha. Like is tukadha. I mean yoo yaadaas qabaattan erga yaaltan booda yaada keessan yoo nuuf kennitan ni fudhanna. Galatooma. Waan hordoftaniif galatooma.